Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Amboo guyyaa har'aa mormii jabaa gaggeessaa akka oolan jiraattonni magaalittii OMN'tti himani. Ka'umsi mormii kanaa Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee ilmaan Oromoo hidhamanii haal duree tokko malee haa hiikaman jechuun akka ta'es beekamee jira. Mormii kanaan wal qabatee konkolaataa Salaam Baasii fi konkolaattonni fe'umsaa 3 barbadaa'us maddeen keenya magaalaa Amboorraa OMN'tti himaniiru. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Hukumee. Guyyaa har'aa jechuun muddee 21 bara 2016tti ammas mormiin bifa haaraan magaalaa Amboo keessatti geggeeffamaa oolee jira. Jiraataan magaalaa Amboo akka nuuf himanitti ka'umsi mormii barattootaa kun Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee namoonni duuchaan hidhaman haa hiikaman. Gareen Command Post Oromiyaa keessaa qulqullaa'anii bahuu qaban waliigalatti sirna cunqursaa afaan qawweetiin biyyattii bulchaa jiru waliin hin jiraannu jechuudhaan kan gootummaa jabaadhaan mormii geggeessaa jiran. Barattoonni mana barumsaa qophaa'ina Amboo fi sadarkaa lammaffaa Future Generation waliin ta'uudhaan kan isaan mormii geggeessaa jiran. Mormii kanarrattis konkolaataan abbootii qabeenyaa wayyaanee kan ta'e Salaam Baasii fi konkolaattonni fe'aa 3 caccabaniiru jedhan. Mormiin barattoota mana barumsaa qophaa'ina Ambootiin eegalame kun booda barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hirmaachisee akka jiru himan. Kanaan wal qabatee daandii magaalattii cufamee ooluunis beekamee jira. Wayita ammaa kana loltoonni agaazii magaalattii weeraruun jiraattota nagaa irratti reebicha hamaa geggeessaa jiran. Barattoonnii fi barsiisonni hedduun hidhamuullee namni kun dubbatan. Waraanni naannoo kana jiru guutuu qabarii baatanii isaan booda barsiisota mana barumsaa sararrii qabanii mormii guyyaa har'aa geggeeffamaa jiru irratti dhaadannooleen dhageessifamaa oolan labsiin yeroo muddamaa hatattamatti haqamuu qaba. Mootummaa shororkeessaa wayyaanee hin barbaannu kan jedhuu fi qabsoon saba Oromoo haga bilisummaatti itti fufa jedhan. akkasuma uummanni keenya beeksiidhaa qaamii hidhamee jira akkasuma abbootiin qabeenyaa naannoo Ambootiyan naannoo nama 12 oliitti kan jiru hidhamee jiru isaan beeksiidhaa ala hidhamanii jiru warri asii gaafannaa waan qilxin deemanii jiru alayaa federaala irraa dhufanii jiran yaatiin godina gaafanii jiran isaan booda ijoollee fi uummanni hir'isumaa kan wayita mormiin barattootaan geggeeffamaa ooletti jiraattonnis akka barattoota isaanii irra miidhaan hin geeffamnee fi birmataniiru jedhan. Yaani kira kan isaan deemaa turani yaani irratti baanii jiru ijoollee gubbaatti deebi'aa turan akka ijoolleen kutaa deebi akka ijoolleen miidhamne irratti deebi'aa turan ijoolleen miidhamtuu kan ta'an ittiin makamna kan jiru yaada qabaa turan. Dargaggoonni hedduun magaalaa keessaa hidhamaa jiraachuu himanii kanneen hafan ammoo loltoota agaazii dhagaarree ba'aa akka jiran jiraataan magaalaa Amboo kun nutti himanii jiru. Wayita ammaa kana loltoonni agaazii uummata daandii gubbatti qabanii sakatta'iinsaa fi reebicha irratti geggeessaaru jedhan. Mormiin kun mana barumsaa qophaa'ina Amboo irraa kan eegale yoo ta'u sa'aatiilee muraasa keessatti gara manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa Carii, Oddoo Liibanii fi Awwaarottis babal'atee jira. Wayita ammaa kana uummanni Oromoo biyyuma isaa irratti ajjeefamuu, hidhamuu fi biyyarraa ari'amaa waan jiruuf kun mormii irraa kan duubatti deebisuu miti jedhan. Namni qabeenya qabu jamaa biyyaa riiwamaa jira ammanni guyyaa uummanni qabeenyaa qabu hundi mana hidhaa jira amma kan jedhamu isaan mana hidhaa jiru borummaa abbaa ta'uun beekamu abbaatiin beekamu abbaatiin beekamu uummanni kunumaa qalatti yaadduutu jaalatanii jiru. Magaalaa Buraayyuu keessatti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee lammiilee nagaa shororkeessitoota deeggaraa jirtu jechuudhaan dararaatti jiraachuun himame.
kantiibaa haaraan magaalittii keessatti jijjiiramanis nageenyaaf tasgabbiin magaalittii keessa jiru caalmaattiyyuu hammaachuu jiraattonni OMN'tti himanii. Jiraataan magaalaa Buraayyuurraa dubbisne akka jedhanitti mootummaan wayyaanee rakkoo siyaasaa isa mudate jalaa ooluudhaaf waan qabee gadhiisu wallaalee lammiilee nagaa magaalaa keessa jiraatan diinaaf da'oo taatanii jirtu jechuun hubaatti akka jiru dubbatanii. namoota halkan golgola irra buunanii namoota qabanii namoota bu'atamarraa ta'anii baafamanii har'a dhaboo dabalataan ammoo namoota shororkeessitoota wajjin dhaabbata miidiyaanoo afa'oo namni isaa turamanii wajjin ilaaltuu dabalataan ammoo miidiyaanoo isaaniif laattu jedhamanii namoota maqaan isaanii gondotti kenname namoota 33 bakanii warana kana dhaboo sababii kanaaf bu'atanii namoonni bu'atamni hidhamanii. Mootummaan wayyaanee namoota nagaa shororkeessitoota tumsaa jirtu jechuu bira darbee miidiyaalee farreen nageenyaa fi misooma keenyaa ta'an OMN fi isaat hordofaatti jirtu jechuudhaan namoota gara mana hidhaatti guuraa jiraachuullee namni kun dubbataniiru. naannoo Hamuudinaa fi naannoo Gafarsaa Gujii Gafarsa Kiillaa naannoo Goramanitti Aswaanuu naannoo Goramanitti shororkeessitoota kan isin naannoo keessan baasaa godhanii namoota walga'iillee waamanii baay'ee namoota kan sodaachisaa jiranidha. Sababii kanarraa kaasanii kan isaan namoota qabanii fajii adda bilisummaa Oromoo kan fannifamanii turan golgola sana sababii sana wal qabsiisee kan namoota hedduu qabanii turan gaafa sana namoota 15 kan isaan qabanii turanii golgola namoota irra funaanaa turanii jiru. Kutaalee magaalaa Buraayyuu iddoowwan garaagaraa keessa imaluudhaan humnoonni waraanaa kunneen mirga namoomaa sarbuu bira darbanii manneen dhuunfaarra deemuudhaan basaasaa akka jiranis namni kun dabaluun himaniiru. Namoota naannoo sana jiraatan mara bayyuu akka bara 2015 dabarsuu kana keessa jiraattota mara immoo irra deemnee kan hunduma isaanii reenni nuufa godhee kunan poostiin gandichaa kan dubbatuu sodaachisuudha. Magaalaa kana keessatti kantiibaa magaalittii kan turani obbo Dhaabaa Jinfeessaa aangoorraa haa kaafaman malee nageenyaan magaalittii caalmaattiyyuu raafama guddaa keessa akka jirtudha. Wayita kanatti wayita dhaabaan bu'aammoo kan hiikamee namoonni bulchiinsa keessa hojjetan haasaan Mahammad mana jedhamu turedha. Nama jijjiiramni inni fidu takkuma illee hin jiru. Ittuma caalaa iyyuu uummanni akka inni tattaafatuu fi akka inni qabsoo godhuudha kan inni taasisu malee akka uummanni mormii taasisuudha kan inni taasisu tuttuqa malee wanti inni jijjiirama fidu hin jiru. Yeroo darbee magaalaa kana keessatti wayyaaneen kantiibaa muuduudhaan uummataan wal barsiisuuf qondaaltota olaanoo Oromiyaatti dhimma baatee waliin ergitus hirmaattonni waltajjichaa gara mormiitti jijjiiruudhaan osoo hin milkatiin waan hafeef yeroo ammaa eenyu akka kantiibaa ta'e hin beeknu humnoota waraanaa koomaandi poostii ramadametu doorsisee nu bulchaa jira jechuun namni kun dubbataniiru. Maqaa bu'uuraalee misoomaa jedhuun addi bilisummaa uummata Tigraay qonnaan bultoota godina Arsii aanaa Xiyyoo ganda Gooraa Silingoo lafa isaanii irraa buqqisaa akka jiran jiraattonni dubbatanii Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Jiraataan godina Arsii aanaa Xiyyoo akka jedhanitti walgahii ganda Gooraa Silingoo irratti geggeeffameen kaadireewwan mootummaaf amanamoo ta'an akka qotee bultoonni lafa isaanii irraa kaafaman ibsaa turan. Sababnis bu'uuraalee misoomaa maqaa jedhuun lafa handhuurri jiraatota irratti dhalate kana manneen jireenyaa keessan irraa diigaa jechuun kaadireewwan aanichaa qotee bultootaa doorsisuu itti fufan. Godina Arsii aanaa Xiyyoo keessatti argamaa lafi irraa akka buqqaan jedhee jedhaa kun jiran ummata sodaachisaa kun oolan bakka mootummaa fi homaa irraan qabdanii irraa kaasanii manallee irraa diddanii ofiillee irraa kaasanii iddoo qonnaa yoo taa'ee kun jette gara biraatitti sodeessii kenninaa akka jedhamu ummata sodaachisaa kun jiranii. Tilmaamaan bal'inni lafa kanaa wanta 15 ta'uu himanii abbaa warraa 500 oltu irra jiraata jedhan. Maqaa bu'uuraalee misoomaa jedhuun lafti kun qotee bultoota jalaa yoo saamame jireenyi namoota kanaa yaaddoo jabaa uumuu hin oolus jedhan. Bal'inni isaa tilmaamatti wanta 15 sababni investimentii baasii hospitaal irratti ijaaramuudha fedhii mannaara akkasumas lubbuu fi waliin yoo tilmaamamee hin jiru kuma saduu akkasuma maatiin gola goomtis hin jiru akkasuma mana dhuunfaaf immoo gara mana 500
isaa. Kana malees mormiiwwan kana dura aanaa isaanii keessatti geggeeffamee turerra dargaggoota qooda fudhatan dabarsaa kennaa jechuun doorsiifni itti fufeera jedhan. Akkasumas gareen komaand poostii akka jiraattonni gibira gabbaran dirqisiisaa jiraachuullee himan. Haa ta'u malee jiraattonni wayita ammaa kana mootummaan uummataan filame waan hin jirreef sirna abbaa irreetiif hin kafallu jechuun diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Ijoollee karaa tokkollee baasaa gibirallee hin gabbartanii baruu didanii hin jettan komaand poostiidhaan isin gabbarsiisnaa yookaan immoo gibira akka gabbartan jedhanii uummata baasisuutti jiranii. Namni kun akka dubbatanitti kanaan duras ijaarsa yuunivarsiitiif jecha qotee bultoota dhibbaan laakaman jala lafti isaanii fudhatamee ture. Namoota kanaaf beenyaan tokkos hin kafalamne. Ammas haala wal fakkaatuun namoota lafa isaanii irraa buqqisuuf hojiin eegalameera jedhan. Yuunivarsiitiin Haarootti ijaaramuuf irraa fuudhanii kaabaa tokko malee maqaa gora saniitiin hin mootu dubartoota gambaatii fi bulchiinsa aanaatu lafa qoqqoodateetiin hin fudhate namni tokkotti wanta argatu jiru lubbuu nama 700 olitti irratti fayyadamaa kan jiru lafa dura yuunivarsiitiin kaabaa tokko malee irratti ijaaramee kan jiru ammas irraa kaasanii bakki kan mootummaa fi homaan qabsanii yooddoon komaand poostiidhaan gabbartanii gibira illee gabbara lafa irraa kaasanii jiranii kan uummata jiran. Lafa karoora bu'uuraalee misoomaaf jedhamee himamaa jiru kanarraa kan jiraatan akka waliigalaatti maatii 3,000 ol ta'uu namni kun ibsanii jiru. Akka isaan himanitti mootummaan wayyaanee godinaalee addaa Oromiyaa Finfinnee jalatti galchuuf karoora maastar pilaanii Finfinnee jedhee dhiyeessuun isaanii yaadatama. Mormii geggeeffamaa jiruun ammoo wareegamni olaanaan uummata Oromoo mudatee jira. Karoorri maastar pilaanii kun maqaa jijjiiratee bu'uuraalee misoomaa jechuun gara aanaa isaaniittis imalaara jedhan. Dhuguma misooma biyyattiif kan yaadame osoo hin taane tooftaa baay'ina uummata Oromoo ittiin hir'isanidha. Kanaaf karoorri isaanii milkaa'uu akka hin qabne himanii qotee bultoota kana mara lafti isaanii saamame abbootii qabeenyaatiif yoo kenname carraan isaan qaban tokkos hin jiru. Kana dhaabsisuuf ammoo jiraattonni martii sirna kana dura dhaabbachuu fi hundeedhaan qaarisuu qofa jechuun namni kun addeessanii jiru. Baatii 3 dura namoonni 1,000 olitti lakkaa'aman godina Arsii magaalaa Roobee Diidaa irraa qabamanii xollaa geeffamanii hanga ammaa maatiin ijaan isaan arguu akka hin dandeenye himani. Hidhamtoota sana keessaa dubartoonni ulfaa jiraachuullee jiraattonni OMN'tti himani. Ammas Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Mormiilee jajjaboo magaalaa Roobee Diidaa keessatti geggeeffamee tureen namoonni 1,000 laakaman kan isaan hidhaman. Baatilee 3 dura erga duuchaan qabamanii gara mooraa leenjii waraana xollaa geeffamanii booda haga ammaatti carraa maatii isaaniitiin wal arguu dhoorgamanii jiran. Hidhamtoota kana keessa dubartoonni ulfaa jiraachuullee jiraattonni OMN'tti himan. Ammas hidhaan itti fufee jira. Jiraattuun magaalaa Roobee Diidaa akka jedhanitti erga namoonni kun hundi gara xollaa geeffamanii jalqabee maatiin hidhamtoota kana arguu waan hin dandeenyeef wayita ammaa yaaddoo hamaa keessa seenanii jiru. Namoota xollaa itti hidhaman keessaa hagi tokko gara qe'ee isaaniitti ni deebifamu jedhamee eeggamaa jira jechuun ibsan. Kun ammoo hagam dhugaa ta'uu isaa wanti beeknu hin jiru jedhan. Kana malees namoonni tibba darbee qabamanii achuma magaalaa Roobeetti hidhamanii turan guyyoota muraasa dura gara mooraa leenjii waraana xollaa itti geeffamullee dubbatanii jiru. Kan dhiyoo kanaa tilmaamame nama 3,000 jedhaa jiranii sadeen gaddaa jechuudha. Kan biraammoo nama bara 7,000 namni bal'oodha kan jibee awwalaa warra xollaa jiru warra baatii 3 sana hiraraa jiranii har'a boruu hin seenanii roobeerra jedhan. Dhugaa ta'aa ta'aa addan hin baane warra biroo immoo dhingada geessanii jiru taatu niin gana achuma tura nama hin dhufu ganaa kunuyyuu hin dhufaan dhufu ganaa boru deemu. Namoota ammaan kana xollaa itti hidhamanii dararamaa jiran keessaa dubartoonni ulfaa jiraachuu dubartiin tun ragaa bahan. Warri dhabanii jira warri warra ummata kana keessa gurtiin hiriyaan ummata kana waliin hin ittisaa jiru ta'a dhufuun ni mala yoo dhufteellee jechuudha yoo kararaan taate malee likki qaba akka ulfaaniyyuu hidhamee ni jira akkasitti immoo. Akka jiraattuun magaalaa Roobee jedhanitti namoonni kun hundi haa hidhaman malee yakki isaan uuman tokkos hin jiru. Hidhamanii malee wanti ani badii isaanii beekee takka hin jirtu sun jedhanii tumaanii tokko waldeen ta'ee bakka wanta adda addaatiin hin jedhanii tuma hidhan malee namni sun kana balleessuu jedhanii waa hidhanii waa nama guutuu jedhanii nama argata. Ammas hidhaan haalaan itti fufee jiraachuu himanii namoonni hidhaman ammoo marsaa 3tti addaan qoodamuun gara xollaa itti geeffamaaru jedhan. Naammayyuu guuraatuma jiranii marraa 3 fe'uu jedhanii zuurii 3 barbaannaa jedhanii amma zuurii tokko dura fe'amee jira.
Zurii lammataa immoo torbaan kaleessa fe'an lammaffaa. Amma immoo zurii sadaffaa barbaadan. Zurii sadaffaa nama walitti qaqqabataa jiran. Akka isaan dubbatanitti sirni cunqursaa kun hammeenyaan guutamuu irraan kan ka'e dubartoota ulfaa hidhaa jira jedhan. Gochaan kun akka sadarkaa addunyaatti haaraa ta'ee mul'ataa jira. Kanaaf sirna hammeenyaan guutame kana ofirraa qaarisuuf falli jiru mormii geggeessuudha jechuun OMN itti himanii jiru. Warshaan biskutii Saarem magaalaa Buraayyuutti argamu hojjettoota hedduu hojiirraa ari'aa jiraachuun himame. Warshaan kun Oromiyaa keessatti haa argamu malee ilmaan Oromoo fayyadamoo taasisaa kan jiru miti jechuun hojjetaa warshaa kanaa OMN itti himaniiru. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Warshaan biskutii Saarem magaalaa Buraayyuu keessatti hundeeffamee erga hojiitti seenee waggoonni 9 darbuu kan nuuf himanii hojjetaan warshaa kanaa imala warshichaa fi dhiibbaa tureefii jiru akkasiin dubbatu. Warshaan kun warshaa beekamaa waggaa 9 nama fuutoo tureedha. Hojjettoota baay'ee immoo gotiinsi salphaa ta'een dabalatee ijoollee umurii isaanii sadarkaa hojjetu immoo kan inni gotii salphaa ta'een ijoollee immoo qacaree hojjisiisaa tureedha. Amma immoo sadarkaan inni namoota hojjettoota achi keessaa jiru yookiin immoo baasaa jiruu fi sababii miindaa baasanii dabalama miindaa isa jedhamu bara darbee kaasee waggoota lamaan kana kaasee jira. Waggoota lamaa asitti dabalii miindaa tokko namoonni jedhamuufi hojjettoota dhaabbataa ta'aniifi hojjettoota kontiraataa ta'aniifi jechuudha. Warshaan Saarem dachee Oromiyaa irratti haa argamu malee iddoowwan gadi aanaatti ramaduudhaan hojjechiisaa kan jiru ilmaan Oromoo ta'us dubbatu. Gaaffii daballii miindaa fi loogii sanyummaa isaan irratti raawwachaa jiru bu'uura godhachuun warshaan kun ilmaan Oromoo addatti baasee hojiirraa ari'aa jira jechuunis komatu. Namni Oromoo ta'u kan achi keessa jiru kamiyyuu sadarkaa guddaarra namni jiru jiru. Akkasumas sadarkaa guddaarra kan jiru namni Guraagee kan ta'u. Eenyuyyuu sadarkaa guddaarraa bulchiinsaa kaasee hanga facarrii humna namaatti kan hojjetu isaan dhaabbataadhaan irra caala jechuudha. Carraan duraa kan isaan kennamu carraa gadi aanan kan kennamuuf lammii keenyaaf kana biraan wal qabatu akka barbaadan arrabsamuu akka barbaadan mirgi isaanii cunqursamuutu mul'ata achi keessatti. Gaaffii fi mormii hojjettoonni warshichaa gaafatan irratti kantiibaan magaalittii duraanii kan ta'an obbo Dhaabaa Jinfeessaa bakka argamanitti abbaan qabeenyaa warshaa kanaa hojjettoota 280 haaraan barbaada wayita jedhanitti obbo Dhaabaan dursa rakkoo warreen hojiirra jiranii furamuu qaba jechuun dubbatanii akka turanis hojjetaa warshaa kanaa akkasiin OMN itti dubbatu. Hojjettoota 280 kan inni gaafatee ture. Utuu hir'ina achi keessa jiru furuun akkamitti hojjetaa kana kana nu godhee obbo Dhaabaan immoo xiyyeeffatee dubbatutu obbo Dhaabaan qaamaan seenanii arganii rakkoo jiru hundumaa arganii achumaan ba'anii erga ba'an immoo guyyaa muraasa turre isumaan jijjiiraman jechuudha. Warshaalee hedduun godina addaa Oromiyaatti hundeeffamuun namoota dhuunfaa fayyadamoo haa taasisu malee saba Oromoo akka sabaatti gama hawaasa dinagdeenis ta'e siyaasaan waan fayyaderra miidhaa fi dhiibbaa geessisu caala jechuun namni kun dubbataniiru. Dargaggoonni Oromoo hedduun magaalaa Dirree Dhawaa ganda malkaa jabduu keessaa loltoota wayyaaneetiin qabamanii hidhamaa jiraachuun himame. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Jiraataan magaalaa Dirree Dhawaa akka jedhanitti sirni garee wayyaaneetiin durfamu kun uummata Oromoo irraa miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Keessumattuu erga hagayya bara 2016tti mormiin seena qabeessa magaalaa isaanii keessatti geggeeffame eegalee hidhaa fi ukkaamsaan itti fufee jira. Dhiheenna kanas dargaggoonni Oromoo hedduun manneen jireenyaa isaanii keessaa qabamanii waajjira buufata poolisii ganda malkaa jabduutti hidhamuu dubbatan. Dargaggoonni kan hidhaman buufata poolisaa malkaa jabduuti. Kun immoo gara Dirree dabarsanii Dirree irraa nama qabala keessatti deebisaa jiranii qabala irratti yeroo deebisa warri qabala haguunnaa godhanii. Akka namni kun jedhanitti magaalaa Dirree Dhawaa keessa kan jiraatan sabaa fi sablammoota biyyattii hedduudha. Haa ta'u malee sabni Oromoo biyyuma isaanii magaalaa Dirree Dhawaa keessa adamsamaa jiran. Mootummaan wayyaanee saba Oromoo kana addatti adamsee mana hidhaatti guuraa jiraachuun jibbiinsa daangaa dabarte jedhan. Loltoonni agaazii dukkana halkanii golgaa taasifachuun manneen namoota humnaan cabsanii seenuun jiraattota nagaa ukkaamsuu irratti bobba'anii jiran.
Waan Oromoo ta'uu hundaa naannoo sanatti bakka sabaa sablammoonni jiru waan ta'eef ganda Oromooti ganda Somaaleeti jiran. Sanirraa kaasee gandoota Oromoo keessatti galgalallee waatii lama booda namni qasamaniitu bobba'uu hin jiraatu. Sababaan dargaggoonni Oromoo magaalaa Dirree Dawaa keessaa duuchaan hidhamaa jiraniif maali gaaffii jedhuuf namni kun akkasitti deebisan. Sababaan bakka kan duraan Oromoo isin beekumsa saaftanii yeroo hiriira irratti hin argamin hiriira baatanii isintu Oromoon waan dabarsaa isintu waan sheer godhaa godhanii ijoollee hedduu kanatti baafatanii gara Oromiyaa keessa baqatanii jiraniif jiran haa amma baatii jiran kanaaf isaanii waliin arginu nyaatiin isaanii asii bu'aa hojii humnaa dalaganii asii achitti isaan jiraachisa asitti illee ofii isaaniif karakkachaa jiran. Akka jecha nama kanaatti magaalaan Dirree Dawaa wiirtuu daldala biyyattii ta'uudhaan kan isiin beekamtu. Namoonni achi keessa jiraatan hedduun hojii daldalaa irratti bobba'aniiti kan isaan uf jiraachisan. Kanneen daldala irratti bobba'uu fi hojii humnaa hojjechuudhaan uf jiraachisan qabeenyi isaanii loltoota agaaziitiin jalaa saamamaara jedhan. Dhugaa dubbachuuf naannoo kana duraan namni qotatee bulaanti dabqaan bulaaban. Hawaasni namni duraan hojjetee bakka feetee deemtee dalagachuuf illee waan rakkisan waan gara Oromiyaallee dabra hojjette kellaa iddoo hin jirretti kellaa godhanii namni agaazu tarkaanfiidhaan godhanii jiraaf ni fakkeessan taane paaqaawwan qaban achumaan fuudhanii godhanii leessi fudhatan yoo inni paaqaa qabaattee jettu dabartee eessa akka deemtu si qoratu kanumarraa kan ta'e bakka namoonni hundinuu waan hojjetaniif hojii deemanii duraan bakka bakkatti socho'anii dalagatan sun sodaatanii. Mormii baatii hagayya darbe geggeeffameen dargaggoonni hedduun hidhamanii turan haga ammaatti mana hidhaa keessa jiraachuullee namni kun eeranii jiru. Ammas mormiin biroo ka'uu mala sodaa jedhuun loltoonni agaazii uummata Oromoo magaalattii keessa jiraatan hidhuu itti fufaniiru jechuun namni kun dubbatanii jiru. Hayyee daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan gammaa ture oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin ture an itichaa guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuu isaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. dubartoonni ulfaa jiraachuullee jiraattonni OMN'tti himani. Ammas Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Mormiilee jajjaboo magaalaa Roobee Diidaa keessatti geggeeffamee tureen namoonni kumaan laakaman kan isaan hidhaman baatilee sadi dura erga duuchaan qabamanii gara mooraa leenjii waraana Xollaa geeffamanii booda haga ammaatti caarraa maatii isaaniitiin wal arguu dhoorgamanii jiran. Hidhamtoota kana keessa dubartoonni ulfaa jiraachuullee jiraattonni OMN'tti himan ammas hidhaan itti fufee jira. Jiraattuun magaalaa Roobee Diidaa akka jedhanitti
Erga namoonni kun hundi gara Xollaa geeffamanii jalqabee maatiin hidhamtoota kana arguu waan hin dandeenyeef wayita ammaa yaaddoo hamaa keessa seenanii jiru. Namoota Xollaa itti hidhaman keessaa hagi tokko gara qe'ee isaaniitti ni deebifamu jedhamee eeggamaa jira jechuun ibsan. Kun ammoo hagam dhugaa ta'uu isaa wanti beeknu hin jiru jedhan. Kana malees namoonni tibba darbee qabamanii achuma magaalaa Roobeetti hidhamanii turan guyyoota muraasa dura gara mooraa leenjii waraana Xollaa itti geeffamullee dubbatanii jiru. Kan dhiyoo kanaa tilmaamame nama kuma sadii fuudhee jiran sadeen gaddaa jechuudha. Kan biraammoo nama bara kuma torbaa namni baay'ee kan jibee argala warra Xollaa jiru warra baatii sadiitu sana hiraraa jiranii har'a boruu hin seenanii Roobeerra jedhan dhugaa ta'aa ta'aa addanuun baanu warra biroo immoo dhingata geessanii jiru kaasuun gara achuma turamala hin dhufu ganaa kunuyyuu hin dhufaan dhufu ganaa boru deemu. Namoota ammaan kana Xollaa itti hidhamanii dararamaa jiran keessaa dubartoonni ulfaa jiraachuu dubartiin tun ragaa bahan. Warri hidhamanii jira warra ummata kana keessa jirtiin hiriyaan ummata kana waliin hin istikaa buru ta'a dhufuun ni mala yoo dhufteellee jechuudha yoo kararaan taate malee likki karaa ka ulfaaniyyuu hidhamee ni jira akkasitti immoo. Akka jiraattuun magaalaa Roobee jedhanitti namoonni kun hundi haa hidhaman malee yakki isaan uuman tokkos hin jiru. Hidhamanii malee wanti ani maa badii isaanii beekee takka hin jirtu sun jedhaniitu maali tokko walleen ta'ee bakka wanta addaati sun jedhaniitu hidhan malee namni kun kana balleessu jedhanii waa hidhan maa nama guutuu hidhanii nama argata. Ammas hidhaan haalaan itti fufee jiraachuu himanii namoonni hidhaman ammoo marsaa sadiitti addaan qoodamuun gara Xollaa itti geeffamaaru jedhan. Naammayyuu guuraatuma jiranii marraa sadii fe'uu jedhanii zuurii sadii barbaannaa jedhanii amma zuurii tokko dura fe'amee jira. Zuurii lammataa immoo torbaan kaleessa fe'an lammatu amma immoo zuurii sadaffaa barbaadan zuurii sadaffaa nama walitti qaraqabataa jiran. Akka isaan dubbatanitti sirni cunqursaa kun hammeenyaan guutamuu irraan kan ka'e dubartoota ulfaa hidhaa jira jedhan. Gochaan kun akka sadarkaa addunyaatti haaraa ta'ee mul'ataa jira. Kanaaf sirna hammeenyaan guutame kana ofirraa qaarisuuf falli jiru mormii geggeessuudha jechuun OMN itti himanii jiru. Warshaan biskitii Saarem magaalaa Buraayyuutti argamu hojjettoota hedduu hojiirraa ari'aa jiraachuun himame. Warshaan kun Oromiyaa keessatti haa argamu malee ilmaan Oromoo fayyadamoo taasisaa kan jiru miti jechuun hojjetaa warshaa kanaa OMN itti himaniiru. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Warshaan biskitii Saarem magaalaa Buraayyuu keessatti hundeeffame erga hojiitti seenee waggoonni 9 darbuu kan nuuf himanii hojjetaan warshaa kana imala warshichaa fi dhiibbaa tureefii jiru akkasiin dubbatu. Warshaan kun warshaa beekamaa waggaa 9 nama fuuldura turoodha. Hojjettoota baay'ee immoo gochiinsi kan ta'an dabalatee ijoollee umurii isaanii sadarkaa hojjetu immoo kan gochiinsa kan ta'an ijoollee immoo qacaree hojjisiisaa turoodha. Amma immoo sadarkaan namoota hojjettoota achi keessaa jiru yookiin immoo baasaa jiruu fi sababii miindaa baasatanii dabalama miindaa isa jedhamu bara darbee kaasee waggoota lamaan kana kaasee jira waggoota lamaa asitti sababii miindaa tokko namoota jedhamuufi hojjettoota dhaabbataa ta'aniifi hojjettoota kontiraataa ta'aniifi jechuudha. Warshaan Saarem dachee Oromiyaa irratti haa argamu malee iddoowwan gadi aanaatti ramaduudhaan hojjechiisaa kan jiru ilmaan Oromoo ta'us dubbatu. Ta'iinsaa fi reebicha irratti geggeessaaru jedhan. Mormiin kun mana barumsaa qophaa'ina Amboo irraa kan eegale yoo ta'u sa'aatiilee muraasa keessatti gara manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa Carii, Oddoo Liibanii fi Awwaarottis babal'atee jira. Wayita ammaa kana uummanni Oromoo biyyuma isaa irratti ajjeefamuu, hidhamuu fi biyyarraa ari'amaa waan jiruuf kun mormii irraa kan duubatti deebisuu miti jedhan. Namni qabeenya qabu jamaa biraa riizamaa biraa ammallee kuusaa uummanni qabeenyaa qabu mana hidhaa jira amma kan jedhamu isaan mana hidhaa jiru borummoo abbaa ta'uun beekamu abbaatiin beekamu abbaatiin beekamu uummanni onumaa qalatti jiraatuutu jaalatanii. Magaalaa Buraayyuu keessatti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee lammiilee nagaa shororkeessitoota deeggaraa jirtu jechuudhaan dararaatti jiraachuun himame. Kantiibaa haaraan magaalittii keessatti jijjiiramanis nageenyaaf tasgabbiin magaalittii keessa jiru caalmaattiyyuu hammaachuu jiraattonni OMN itti himanii. Jiraataan magaalaa Buraayyuurraa dubbisne akka jedhanitti mootummaan wayyaanee rakkoo siyaasaa isa mudate jalaa ooluudhaaf waan qabee gadhiisu wallaalee lammiilee nagaa magaalaa keessa jiraatan diinaaf da'oo taatanii jirtu jechuun hubaatti akka jiru dubbatanii. Namoonni
halkan gongola warra deemanii namoota qabanii namoota bu'atamarraa akka ba'anii baafamanii har'a dhabu. Dabalataan ammoo namoota shororkeessitoota wajjin dhaabbata miidiyaalee abba'oo namni isaa turamanii wajjin ilaaltuu dabalataan ammoo miidiyaalee isaaniif laattu jedhamanii namoota maqaan isaanii gondotti kenname namoota 33 bakanii warana kana dhabu. Sababii kanaaf bu'atanii namoonni bu'atamanii hidhamanii. Mootummaan wayyaanee namoota nagaa shororkeessitoota tumsaa jirtu jechuu bira darbee miidiyaalee farreen nageenyaa fi misooma keenyaa ta'an OMN fi isaat hordofaatti jirtu jechuudhaan namoota gara mana hidhaatti guuraa jiraachuullee namni kun dubbataniiru. Keessumaa naannoo Haamuu Diimaa fi naannoo Gafarsaa Guddee Gafarsa Keellaa naannoo Goramanitti Aswaanee naannoo Goramanitti shororkeessitoota kan isin naannoo keessan baasaa jedhanii namoota walga'iillee waamanii baay'ee namoota kan sodaachisaa jiranidha. Sababii kanarraa kaasanii kan isaan namoota qabanii fajii adda bilisummaa Oromoo kan fannifamanii turan golgola sana sababii sana wal qabsiisee kan namoota hedduu qabanii turan gaafa sana namoota 15 kan isaan qabanii turanii golgola namoota irra deemu. Funaanaa turanii jiru. Kutaalee magaalaa Buraayyuu iddoowwan garaagaraa keessa imaluudhaan humnoonni waraanaa kunneen mirga namoomaa sarbuu bira darbanii manneen dhuunfaarra deemuudhaan basaasaa akka jiranis namni kun dabaluun himaniiru. Namoota naannoo sana jiraatan mara bayyuu akka bara 2015 dabarsee sana keessa jiraattota mara immoo irra deemnee kan hunduma isaanii roonni nuufa godhee komaandi poostiin gandichaa kan dubbatee sodaachisedha. Magaalaa kana keessatti kantiibaa magaalittii kan turani obbo Dhaabaa Jinfeessaa aangoorraa haa kaafaman malee nageenyaan magaalittii caalmaattiyyuu raafama guddaa keessa akka jirtudha. Wayita kanatti immoo wayita dhaabaan bu'aammoo kan hiikamee namoonni bulchiinsa keessa hojjetan haasaan Muhammad mana jedhamu turedha. Nama jijjiiramni inni fidu takkuma illee hin jiru. Ittuma caalaa iyyuu uummanni akka inni tattaafatuu fi akka inni qabsoo godhuudha kan inni taasise malee akka uummanni mormii taasisudha kan inni taasise tuttuqa malee wanti inni jijjiirama fidu hin jiru. Yeroo darbee magaalaa kana keessatti wayyaaneen kantiibaa muuduudhaan uummataan wal barsiisuuf qondaaltota olaanoo Oromiyaatti dhimma baatee waliin ergitus hirmaattonni waltajjichaa gara mormiitti jijjiiruudhaan osoo hin milkatiin waan hafeef yeroo ammaa eenyu akka kantiibaa ta'e hin beeknu. Humnoota waraanaa koomaandi poostii ramadametu doorsa. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Amboo guyyaa har'aa mormii jabaa gaggeessaa akka oolan jiraattonni magaalittii OMN'tti himani. Ka'umsi mormii kanaa Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee ilmaan Oromoo hidhamanii haal duree tokko malee haa hiikaman jechuun akka ta'es beekamee jira. Mormii kanaan wal qabatee konkolaataa Salaam Baasii fi konkolaattonni fe'umsaa 3 barbadaa'us maddeen keenya magaalaa Amboorraa OMN'tti himaniiru. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Hukumee. Guyyaa har'aa jechuun muddee 21 bara 2016tti ammas mormiin bifa haaraan magaalaa Amboo keessatti geggeeffamaa oolee jira. Jiraataan magaalaa Amboo akka nuuf himanitti ka'umsi mormii barattootaa kun Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee namoonni duuchaan hidhaman haa hiikaman. Gareen koomaand poostii Oromiyaa keessaa qulqullaa'anii bahuu qaban waliigalatti sirna cunqursaa afaan qawweetiin biyyattii bulchaa jiru waliin hin jiraannu jechuudhaan kan gootummaa jabaadhaan mormii geggeessaa jiran. Barattoonni mana barumsaa qophaa'ina Amboo fi sadarkaa lammaffaa Future Generation waliin ta'uudhaan kan isaan mormii geggeessaa jiran. Mormii kanarrattis konkolaataan abbootii qabeenyaa wayyaanee kan ta'e Salaam Baasii fi konkolaattonni fe'aa 3 caccabaniiru jedhan. Kamarraan kan yeroo sanatti konkolaataan Salaam Baasii Finfinneerra naannoo Asoosaarraa gara Finfinnee jiraatu
Wanti yeroo mormii dhagaaseetti balaan baatii tokkoo fi konkolaataa isaanii tokkodha kan ta'an caccabsanii daandii cufamee ture. Mormiin barattoota mana barumsaa qophaa'ina Ambootiin eegalame kun booda barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hirmaachisee akka jiru himan. Kanaan wal qabatee daandii magaalattii cufamee ooluunis beekamee jira. Wayita ammaa kana loltoonni agaazii magaalattii weeraruun jiraattota nagaa irratti reebicha hamaa geggeessaa jiran. Barattoonnii fi barsiisonni hedduun hidhamuullee namni kun dubbatan. Wantoonni ijoolleen sadarkaa lammaffaa barumsa lamaadha walitti makamanii daandii cufan isaan booda waraanni naannoo kana jiru ijoollee qabarii baatanii isaan booda barsiisota mana barumsaa sanallee qabanii Mormii guyyaa har'aa geggeeffamaa jiru irratti dhaadannooleen dhageessifamaa oolan labsiin yeroo muddamaa hatattamatti haqamuu qaba. Mootummaa shororkeessaa wayyaanee hin barbaannu kan jedhuu fi qabsoon saba Oromoo haga bilisummaatti itti fufa jedhan. Akkasuma uummanni keenya beeksiidhaa waamii hidhamee jira akkasuma abbootiin qabeenyaa naannoo Ambootiyan naannoo nama 12 oliitti kan jiru hidhamee jiru isaan beeksiidhaa ala hidhamanii jiru warra asii gaafannaa waan tuutiin deemanii jiru alayaa federaalaa hidhamanii jiran yaafni guddina gaafanii jiran isaan booda ijoollee fi uummanni riksimaa kan. Wayita mormiin barattootaan geggeeffamaa ooletti jiraattonnis akka barattoota isaanii irra miidhaan hin geeffamnee fi birmataniiru jedhan. Daandii fiiwuudha kan isaan deemaa turan daandii irratti hin baanee jiru ijoollee gubbaatti deebi'aa turan akka ijoolleen bitaa deebii akka ijoolleen miidhamne irratti deebi'aa turan ijoolleen miidhamtee kan ta'an itti makamna kan jiru yaada qabaa turan. Dargaggoonni hedduun magaalaa keessaa hidhamaa jiraachuu himanii kanneen hafan ammoo loltoota agaazii dhagaarree ba'aa akka jiran jiraataan magaalaa Amboo kun nutti himanii jiru. Wayita ammaa kana loltoonni agaazii uummata daandii gubbatti qabanii sakatta'anii nu bulchaa jira jechuun namni kun dubbataniiru. Maqaa bu'uuraalee misoomaa jedhuun addi bilisummaa uummata Tigraay qonnaan bultoota godina Arsii aanaa Xiyyoo ganda Gooraa Silingoo lafa isaanii irraa buqqisaa akka jiran jiraattonni dubbatanii Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Jiraataan godina Arsii aanaa Xiyyoo akka jedhanitti walgahii ganda Gooraa Silingoo irratti geggeeffameen kaadireewwan mootummaaf amanamoo ta'an akka qotee bultoonni lafa isaanii irraa kaafaman ibsaa turan. Sababnis bu'uuraalee misoomaa maqaa jedhuun lafa handhuurri jiraatota irratti dhalate kana manneen jireenyaa keessan irraa diigaa jechuun kaadireewwan aanichaa qotee bultoota doorsisuu itti fufan. Godina Arsii aanaa Xiyyoo keessatti argamaa lafi irraa akka buqqaafamu jedhee jedhaa kun jiran amma sodaachisaa kun oolan bakka mootummaa fi homaa irraan qabdanii irraa kaasanii manallee irraa giddanii ofiin irraa kaasanii iddoo qonnaa yoo taa'ee kun jette gara biraatitti sodeessi kenninaa akka godhaanii ummata sodaachisaa kun jiranii. Tilmaamaan bal'inni lafa kanaa wanta 15 ta'uu himanii abbaa warraa 500 oltu irra jiraata jedhan. Maqaa bu'uuraalee misoomaa jedhuun lafti kun qotee bultoota jalaa yoo saamame jireenyi namoota kanaa yaaddoo jabaa uumuu hin oolus jedhan. Bal'inni isaa tilmaamatti wanta 15dha. Sababni investimentii fi wasaan godhatti ijaaramuudha. Deedii manaara akkasumas lubbuu maatiiwwanii yoo tilmaamamee kun jedhu kuma baduu akkasuma maatiiwwan gadi goomte kun jedhu akkasuma mana dhuunfaaf immoo gara mana 500 Kana malees mormiiwwan kana dura aanaa isaanii keessatti geggeeffamee turerraa dargaggoota qooda fudhatan dabarsaa kennaa jechuun doorsiifni itti fufeera jedhan. Akkasumas gareen komaand poostii akka jiraattonni gibira gabbaran dirqisiisaa jiraachuullee himan. Haa ta'u malee jiraattonni wayita ammaa kana mootummaan uummataan filame waan hin jirreef sirna abbaa irreetiif hin kafallu jechuun diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Ijoollee karaa tokkollee baasaa jijjiirannee hin gabbartanii baruu diddanii kun jettan komaand poostiidhaan isin gabbarsisnaa yookaan immoo jibira akka gabbartan jedhanii uummata baasisuutti jiranii. Namni kun akka dubbatanitti kanaan duras ijaarsa yuunivarsiitiif jecha qotee bultoota 100 laakaman jala lafti isaanii fudhatamee ture. Namoota kanaaf beenyaan tokkos hin kafalamne. Ammas haala wal fakkaatuun namoota lafa isaanii irraa buqqisuuf hojiin eegalameera jedhan. Yuunivarsiitiin Haarootti ijaaramuuf irraa fuudhanii kaabaa tokko malee maqaa gora saniitiin hin mootu bu'ataa'ota bombaatii fi bulchiinsa aanaatu lafa qoqqoodateetiin hin to'ate namni tokkotti wanta argatan jiru lubbuu nama 700 olitti irratti fayyadamaa kan hin ture lafa duraa yuunivarsiitiin kaabaa tokko malee irratti ijaarameetiin hin jedhu ammas irraa kaasanii bakki kan mootummaa fi homaan qabsanii
weddon komando posti baan gabbatanii gibira illee gabbara masallee irraa kaasanii jiranii kun ummata jiran. Lafa karoora bu'uuraalee misoomaaf jedhamee himamaa jiru kanarraa kan jiraatan akka waliigalaatti maatii 3,000 ol ta'uu namni kun ibsanii jiru. Akka isaan himanitti mootummaan wayyaanee godinaalee addaa Oromiyaa Finfinnee jalatti galchuuf karoora maastar pilaanii Finfinnee jedhee dhiyeessuun isaanii yaadatama. Mormii geggeeffamaa jiruun ammoo wareegamni olaanaan uummata Oromoo mudatee jira. Karoorri maastar pilaanii kun maqaa jijjiiratee bu'uuraalee misoomaa jechuun gara aanaa isaaniittis imalaara jedhan. Dhuguma misooma biyyattiif kan yaadame osoo hin taane tooftaa baay'ina uummata Oromoo ittiin hir'isanidha. Kanaaf karoorri isaanii milkaa'uu akka hin qabne himanii qotee bultoota kana mara lafti isaanii saamame abbootii qabeenyaatiif yoo kenname carraan isaan qaban tokkos hin jiru. Kana dhaabsisuuf ammoo jiraattonni martii sirna kana dura dhaabbachuu fi hundeedhaan qaarisuu qofa jechuun namni kun addeessanii jiru. Baatii 3 dura namoonni 1,000 olitti lakkaa'aman godina Arsii magaalaa Roobee Diidaa irraa qabamanii xollaa geeffamanii hanga ammaa maatiin ijaan isaan arguu akka hin dandeenye himani. Hidhamtoota sana keessaa gaaffii dabalii miindaa fi loogii sanyummaa isaan irratti raawwachaa jiru bu'uura godhachuun warshaan kun ilmaan Oromoo addatti baasee hojiirraa ari'aa jira jechuunis komatu. Namni Oromoo ta'u kan achi keessa jiru kamiyyuu sadarkaa guddaarra namni jiru hin jiru. Akkasumas sadarkaa guddaarra kan jiru namni guraaguu kan ta'u. Eenyuyyuu sadarkaa guddaarraa bulchiinsaa taasee hanga facarrii humna namaatti kan hojjetu isaan dhaabbataadhaan nurra caala jechuudha. Carraan duraa kan isaan kennamu carraa gadaanaan kan kennamuuf lammii keenyaaf kana biraan wal qabatu akka barbaadan arrabsamuu akka barbaadan mirgi isaanii cimsifamuutu dhimmataa achi keessatti. Gaaffii fi mormii hojjettoonni warshichaa gaafatan irratti kantiibaan magaalittii duraanii kan ta'ani obbo Dhaabaa Jinfeessaa bakka argamanitti abbaan qabeenyaa warshaa kanaa hojjettoota 280 haaraan barbaada wayita jedhanitti obbo Dhaabaan dursa rakkoo warreen hojiirra jiranii furamuu qaba jechuun dubbatanii akka turanis hojjetaa warshaa kanaa akkasiin OMN'tti dubbatu. Hojjettoota 280 kan inni gaafatee ture utuu hir'ina achi keessa jiru furuun akkamittiin hojjetaa kana kana nu godhee obbo Dhaabaan immoo xiyyeeffatee dubbatutu obbo Dhaabaan qaamaan seenanii arganii rakkoo jiru hundumaa arganii achumaan ba'anii erga ba'an immoo guyyaa muraasa hin turre isumaan jijjiiraman jechuudha. Warshaalee hedduun godina addaa Oromiyaatti hundeeffamuun namoota dhuunfaa fayyadamoo haa taasisu malee saba Oromoo akka sabaatti gama hawaasa dinagdeenis ta'e siyaasaan waan fayyaderra miidhaa fi dhiibbaa geessisu caala jechuun namni kun dubbataniiru. Dargaggoonni Oromoo hedduun magaalaa Dirree Dhawaa ganda malkaa jabduu keessaa loltoota wayyaaneetiin qabamanii hidhamaa jiraachuun himame. Usmaan Kumee gabaasa qaba. Jiraataan magaalaa Dirree Dhawaa akka jedhanitti sirni garee wayyaaneetiin durfamu kun uummata Oromoo irraa miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Keessumattuu erga hagayya bara 2016tti mormiin seena qabeessaa magaalaa isaanii keessatti geggeeffame eegalee hidhaa fi ukkaamsaan itti fufee jira. Dhiheenna kanas dargaggoonni Oromoo hedduun manneen jireenyaa isaanii keessaa qabamanii waajjira buufata poolisii ganda malkaa jabduutti hidhamuu dubbatan. Dargaggoonni kan hidhaman buufata poolisaa malkaa jabduuti. Kun immoo gara Dirree goborsanii Dirree irraa nama qabala keessanii irratti deemsa godhanii qabala irratti yeroo deemsa warri qabala hawwaannaa godhan. Akka namni kun jedhanitti magaalaa Dirree Dhawaa keessa kan jiraatan sabaa fi sablammoota biyyattii hedduudha. Haa ta'u malee sabni Oromoo biyyuma isaanii magaalaa Dirree Dhawaa keessa adamsamaa jiran. Mootummaan wayyaanee saba Oromoo kana addatti adamsee mana hidhaatti guuraa jiraachuun jibbiinsa daangaa dabarte jedhan. Loltoonni agaazii dukkana halkanii golgaa taasifachuun manneen namoota humnaan cabsanii seenuun jiraattota nagaa ukkaamsuu irratti bobba'anii jiran. Waan Oromoo ta'uu naannoo sanatti bakka sabaa sablammoonni hundi jiru waan ta'eef ganda Oromooti ganda Somaaleeti jiran. Sanarraa kaasuu gandoota Oromoo keessatti golgolollee waatii waan booda namni qasamaniitu gabba'uu hin jiraatu. Sababaan dargaggoonni Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa keessa duuchaan hidhamaa jiraniif maali gaaffii jedhuuf namni kun akkasitti deebisan. Sababaan bakka kan duraan Oromoo isin beekumsa saaftanii yeroo hiriira irratti hin argamin hiriira baatanii isintu Oromoon waan dabarsaa isintu waan sheer godhaanii ijoollee hedduu kanatti baafatanii gara Oromiyaa keessa baratanii jiraniif jiran hawaannaa baatii joongana kanaaf isaanii waliin argina naatiin isaanii asii waa hojii
humna balaganii asii achitti isaan jiraachisaa asitti illee ofii isaaniif karakachaa jiru. Akka jecha nama kanaatti magaalaan Dirree Dawaa wiirtuu daldala biyyattii ta'uudhaan kan isiin beekamtu. Namoonni achi keessa jiraatan hedduun hojii daldalaa irratti bobba'aniiti kan isaan of jiraachisan. Kanneen daldala irratti bobba'uu fi hojii humnaa hojjechuudhaan of jiraachisan qabeenyi isaanii loltoota agaaziitiin jalaa saamamaara jedhan.